kunoo amma ijoolleen ni qabee gadhiise wallahi dhiirri biraan ga'u hin baqata namoota asii shamarran tokko pirezidaantii maammeedhaan guyyaa tokko haasa'eera jennaan namni hin xireeffatu shamarran jechuudha amma kan na dhibaa jiru warra dhaqee itti eerumee ka'e biraa deeme sanaaf garaan na nyaataa jira kunoo isaan tokko maa isaanii Madam Tamiree maal jedhama isaanii suuqii ajaawaa Kaayiroo keessatti bar tokko timaatimii wayii kadhataa jira. Madam Tamiree. Amma gaa meeqa fuute jennaan sadiin fuudhee jennaan. Achuma maammee ati sadii maalii fuute ammati ol fuutee feesbuukii irratti beeksifte sadii malee Suudaanitti meeqa qabda biyyatti meeqa qabda gaatiraatti meeqa fuute jennaanii. Bulookiina godhe. Argite? Anama akka hiriyaa isaa tokkotti gaafa biyya kana jiru biyya kanatti Madam Tamiree malee ani intaloo takka Kuwait irraa fidate Habiibaa jennaan Habiibti jira Facebook irratti ijoolleen hin beekanii. Facebook irratti baay'ee koomentii jira naftu. Facebook irratti Habiibti jira. Yaa'u haman qabu jaartii pirezidaantiiti. Kuwait irraa qarabaa fidate. Tokko jedhe. Madam Tamiree lama jedhe. Amma kunoo intaloon tokko as jirti beektaa kan namni akkam jaallatu wayi. Isiin akkuma feetu. Anjaartii isaa. Beeran isaa 11 beeka nama Samiraa wajjin 11 beeka inni sadii jedhee. Iccitiin inni yeroo fuudhu baadiyyaa deemee ijoollee lafa hin beekne fuudhuufoo maal inni obsa? Iccitii nama isan beekne kan inni fuudhu immoo akka inni itti amansiisu jira beektaati. Miidiyaa OMN irratti guyyaa tokko haasa'ee jira. Interview sana buufatee of hirkaa qaba beektaa mobaayila keessatti. Ana abbaa imaanaa Finfinneeti kunoo akkasittiin dorgomaa jira Finfinnee bulchuudhaaf ka'eera. Aangoo cimaan fudhataa jira. Sobannaa jedhame kunoo na laalilaa jedhee footoo tokko qaba kan Jawaarii wajjin ka'e isa agarsiisa. OMN irratti immoo isa affeerame isa agarsiisa. Jarri shamarranii gaa akkuma itti beektu beekamtii kana nama magaalaa jiru kana barbaadu. Fooloo isaa itti agarsiisa. Maasalaama ammuma kana jalatti kufteetti shamarran. Fudhatee galaa akkuma jedhu sana immoo afaaniin hin fakkeessa. Gaafa ji'a tokko deemtamoo hin deemtuudha bakka. Samiraan kun biyya alaa turte moo biyyuma keessa turte qaama inni fuudhe kun? Biyya alaa dhaquu miti takkaa jimmaan dhufteen beektu. Amma siifa galu mucaan ilaalte akka kanaatti cimaadha. Baadiyyaa keessa deemee dhaqee leddee nama takkaa waan beekne takkaa waan argine miidiyaan hordofne fudhatee dhufu. Amma intaloo jirutu waa'ee miidiyaa beekte akka sanatti naasoftu bar. Waa'ee miidiyaa wallaaluudhaan akka sanatti haasofsiifte. Pirezidaantii maammee maal jibbu jennaan. Soba jibbu jedhan. Isaanumti mataan isaanii soba fayyaan isaanii iyyuu soba akkamii ol jibban jechuudha gaafa soba jibban. Aboo pirezidaantichi dhalaan warqaa fixee nuti waanuma fuudhu dhabne. Namichi bara osoo akka tattaafatu bara mootummaa ta'e dhalaa tokko fuudhuu nutti hin dhiisu bara hundaa ufumaa wajjin jiraachuu fira. Amma tarkaanfii Abdishaa Aggaaroo tokko tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf baay'ee barbaadaa jira. Maaliif hoo jette ergii galee shamarran Aggaaroo qofa yeroo lama fuudheera gowwoomse. Yeroo lama. Kana ijoolleen Aggaaroo irratti hojjechuu qabu. Yoo jarri immoo irratti hojjetanii dhaqanii intala kana jalaa viidiyoo waraabaa jalaan harkifne nuti walii galee dhaqee jalaa harkisa jechuudha. Hin ta'u. Shamarran dhugaa qabu beektaa yeroo 17 keessa gisee dura nu biyya kana dhufnu san mana isaa namni hin beeku manuma caccabduu takka keessa taa'ee pirezidaantii maammee Kaayiroo Iskaandariyaa irraa jira beektaa deebii yeroo haa ta'u guyyaa tokko ijoolleen bakka iqaamaa itti rukutatan dhaqanii waraqaa itti rukutatan iqaamaa dhaqanii argan beektaa. Ara pirezidaantii maammee argina jedhanii achitti arganii suuraa waliin ka'anii dhufanii galgala galanii ዛሬ እኮ ፕሬዝዳንት ማሜ በአካል ነው አየነው ማንን የቱ መከነ ነው ፕሬዝዳንት ማሜ እጅ መከነ ነገር መገረሽነት
nuun jedhanii beekta. Teennee jirii nuu as keessa teennee haasa'e kijiba isaa kana dhugaa seenee mana isaa namni hin beeku bakka har'a fira jedhaatti maamne iyyumaan argina jennee walitti himna beekta. Osoma akkas jennu nuti saahiboomuu eegalee nuti waa'ee isaa baranne warri biyyaa fa'aa dhugaa qaba. Warri biyyaa dhugaa si'a amma bilillee tuqanii tokko laayivii irratti invaayitii godhe beektaa maammeen kun. Achumaan inni invaayitii godhu kottaa pirezidaantii maammee dhufe kottaa guyyaa jalqabaati gaa. Achumaan inni shamarran kun yaani bilillee bira dhufan cufatee keessaa ba'e. Ayi maammee koo ijoolleen si ilaaluudhaan sitti fiigaa jiru maarreedha jettee boose. Maammee amma eddee taa'u jimmaan keessaa bariga gurbattiin carraas qabdi carraastiin fayyadamtu beektaa yeroo dura dhuftu sana akka daasooraatti dhufte magaalaa jimmaatii lafti kennamuudhaafi jedhee manni kennamuufiidha jedhee fidi mattaawqaa jennaani. Jarmaaniin an deemaa jira jarmaanii irratti fiizaan koo kunoo rukutamee dhufe ji'a tokko achi ture Ameerikaa deemaafani allafa siin fudhu warruma kaanii kennaa. Wallahi akkana kantiibaadha bulchaa godinaatiin ani fudhu warra kaanii kennaa Ameerikaan deemaa jira. Amma dheengadda moodaa sooraa wajjiniin dhufee uffata biyyi kaawwatee dhufe maal barbaadda maal hojjechuu irratti barbaadda jennaan. An kunoo akkasin hojjetaa ture biyyaafan hojjetaa ture lafuma wayinaa kennaa jedhan. Ijoolleen achoo an uleedhaan duukaa ati daasooraa maaliitti sooftuun kijibduun jedhani. Viidiyoo isaa meeqa walitti baasanii yaa mata yaa miilaana baasee dheeka makiinaadhaan galle. Sirbichi inni jimmatti baase tokko eessa dhaqe? Maammee immoo. Sirba tokkollee baasee bara achitti. Sirban baafne sirba maali baasii araattan bassaa dhaabate viidiyoo wayii waraabe. Isayyuu erga galee jedhee gadhiise ijoolleen na rukutuuf jedhee nama rukutuu jedhes kanas hin beeku. Miskiin. Amma sabboontuun jimmaan galta dhoofisiin keessa baddee jirtire. Sabboontuun isuma bira jirti gaa ji'a tokko gaafa ji'a tokko achuma taa'ee gataa bara achumatti gadhiisa. Amma kana haasofsiise garaatti nammaatu. Innaa jinnoonni isaatti dhufte achumatti gata bakka isa si waan nyaattu hin qabne deebartuu hin qabne gadhiisee biraa deemu.